Kana achis dubbin Oromoo warra garboonfataatti boofa hudduu lixe taati kan jedhu gooti kun eenyudha. Akkasumas immoo boofa hudduu lixe jechuun maal jechuudha? Beekne gara. Maybe Hussein Bune. Hussein Bune lakki. Kana booda dubbin Oromoo warra garboonfataatti boofa hudduu lixe taati kan jedhudha. Boofa hudduu lixe jechuun maal jechuudha? Boofa hudduu lixe jechuun dubbichi isaallee yaasise yookaan isaan salphise kan jedhu natti fakkaatan akka yaada kootti. Ayyee galatoomee. Kana achis dubbin Oromoo warra garboonfataatti boofa hudduu lixe taati kan jedhu gooti kun eenyudha. Akkasumas immoo boofa hudduu lixe jechuun maal jechuudha? Mee gootota Oromoo keessaa gateettii mirgaatti kilaashii tokko, gateettii bitaattis kilaashii tokko qabachuudhaan kallattii mirgaa bitaatti nama dhukaasa ture keessaa goota lama natti himi. Goota lama Agarii Tulluu tokko. Kan biraa? Kan biraa Waaqa Guutuu. Lakki galatoomee yaaluu keetii. Mee gootota Oromoo keessaa namoota gateettii mirgaatti kilaashii tokko, gateettii bitaatti kilaashii tokko qabachuudhaan kallattii lamaniin dhukaasa turan goota lama natti himi. Shumii jechaan waan akkasii natti fakkaata. Galatoomee. Gootota Oromoo lammeen gateettii mirgaatti kilaashii tokko, gateettii bitaatti kilaashii tokko godhachuudhaan kallattii mirgaaf bitaatti si'a tokkicha tokkaasa turan keessaa namoota lama natti himaa jedhee gaafadheen ture. Namoota lammeen kana warri kanaan dura dubbistanii beektan seenaan isaanii wal fakkaataa. Mee namoota lammii biyya kanaa ta'anii lammii Itoophiyaa ta'anii akka addunyaatti beekamtii guddaa argatan tokko natti himi. Dr. Tedros Adhanom. Dr. Tedros Adhanom. Okay, baay'ee galatoomee. Lammiiwwan biyya kanaa ta'anii akka addunyaatti beekamtii guddaa kan argatan eenyu fa'a? Gabbisaa Ejjetaa. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa. baay'ee galatoomee. Hayyeega. Har'a immoo lammiilee biyya kanaa ta'uudhaan namoota biyya kanaa ta'uudhaan akka addunyaatti pooziishinii guddaa namoota qabatanii jiranii barnootaan waan garaa garaa jechuudhaan namoota addunyaan isaan beektu lammiiwwan Itoophiyaa ta'uudhaan isaan wal barsiisnaa jechuudha. Kanaaf koomentii irratti namoota beektan lammiiwwan biyya kanaa ta'uudhaan namoota iddoo guddaa ga'anii jiran pooziishinii guddaa namoota qabatanii jiranii koomentii irratti barreessaa. Maaliif mee akka sabaatti immoo akka addunyaa kanaatti eessa geenye jirra? Addunyaa kanaaf maal buusaa jirra? Namoota meeqa qabna kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf koomentii irratti namoota beektan barreessuu hin dagatinaa.